baga biyya jaalalaa, biyya eebbaa, biyya amantaa ilaameedhaan wal dhagahan, wal dhaggeeffatan, biyya oomisha qamadii Yuukireenii xiqqittii jechuun ni danda'ama. Baga ittiin lammii teknooloojiitti fayyadamuu fi lammii biyyattii tana gaggeessuu danda'u oomishuudha. Kaayyoon keenya guddaan ilaalchi keenya yookaan eemiin gooliin nu dhaquu barbaannu isa jechuudha. Garuu haa ta'u malee bakka jenne kanaa fi bakka yaadne kan akka hin geenye wantoonni hudhaa ta'anii nu qaban jiru. Wantoonni keessaa bahuu dadhabne yookaan sadarkaa humna keenyaatitti sadarkaa mana keenyaatitti qorannoo salphaa gaggeessinee keessaa bahuu dadhabne jira. Biyya kana yookaan naannoo kanatti yookaan naannoon kun bunaan oomishama. Buna oomisha irra caalli isaa mallaa qaba. Mallaa qabu kana irraa akka ka'e namni jireenya barsiisaa kana tuffatu hin jira. Jireenya barsiisaa kana tuffatuudhaan gara qonnaatti deebi'uun jira. Jireenya barsiisaa kana tuffatu irraan barnoota jibbuun jira. Waa'ee barsiisaa yoo ilaalu taate sila barsiisichi fakkeenya isaa ta'uu qaba. Jireenyaan, uffataan, nyaataan waan baay'eedhaan fakkeenya gaarii isaa ta'uu qaba. Kana yoo jedhu moodela ta'ee argamuu qabaaf. Barsiisaan bakka kana moodela ta'uu akka hin dandeenye hudhaaleen jira. Hanqinoonni jiru jira. Beeyna barsiisaanis manas ka'eera, barsiiftuunis kaafteerti, wanni baay'een jira. Kanaaf gara jedhame sanitti deemuudhaaf gufuuleen kun jira. Akka fakkeenyaatti yoo fudhanne wantoonni hudhaa ta'anii barsiisaa qaban keessaa labsiidhaan lafti kennamee ture barsiisaadhaaf. Mana jireenyaatiif jedhamee jechuudha. Lafatu kennamee barsiisichi qaraa hudhamaadhaa yookaan rakkataadhaa, dadhabaadhaa mana ijaarratuu hin dandeenye. Istiila gammaa kirama keessa jira jechuudha. Kirama keessa jira jechuudha. Lafa kennuun fala ta'uu akka hin dandeenyetti. Lafa san irratti ijaarratuu hin dandeenye, humna hin qabu, fala ta'uu hin dandeenye. Inni kiraa jiraatu kun ammoo qaaliin magaalaa xiqqoo isin argitan tana keessatti manni xiqqaadha yookaan 3x3 jennee kilaasiin jennu birri 1000. Birri 1000. Birri 1000. Kanaaf kunniin rakkoo ta'e mul'atee jira jechuudha. Gara mana barnootaatitti yoo deebinu kallattii mootummaatiinis fakkeenyaaf anan barsiisaa saayinsii uumaati isiniin jedheera. Handhuura gabbisa barnootaa keessatti sinan dalagaa. Isa kana keessatti hanqinoonni jiru jira. Hanqinoonni jiru jira. Hanqinoonni akkamii jira? Meeshaaleen mana yaalii guutuu dhabuu, meeshaaleen mana yaalii guutuu dhabuu, teessoon barataa guutuu dhabuu, akkasumas laaboraatoorii keessatti meeshaaleen laaboraatoorii barbaachisan, mana kitaabaa keessatti kitaabileen garaagaraa wantoonni adda addaa hudhaa ta'ee jira jechuudha gara barataatitti. Kanaaf barataan garamitti deebi'aa jira? Gara dhiisuutitti, gara jibbuutitti. Dhugaa ifa baafnee yoo dubbanne gara dhiisuutitti, gara jibbuutitti deemaa jira jechuudha. Kanaaf sodaan nu qabnu jechuudha akka barsiisaa tokkootitti sila booda namni barataayyuu waan jedhu keessa. Sila booda namni baratuuyyuu danda'a. Akka fakkeenyaatitti mana barnootaa roorichu ture. Mana barnootaa sanitti barattoota 170 daree tokko barsiisaa ture. 130 jechuudha. Barataa 130 daree tokko barsiisaa ture. Barataan kun gaafa deemee kutaa 8 gahu dhugaa dubbatuuf mucaa tokkotu kutaa 8 gahe. Kuwwan akkam ta'e daa'ima takka qofa amrii ta'e in dhiisa asuma irrii ta'a jechuudha. Buna qotaa, in daldalaa, suuqii banaa, mana chaarjii banaa, jireenya barsiisaa jibbaa keessaa ba'aa jira jechuudha. Kanaaf imaammanni mootummaan fooyyesses bareeda. Haa ta'u malee fooyyiin imaammanni mootummaan fooyyesse kun leenjiidhaan nu dhaqqabe. Leenjiidhaan nu dhaqqabe. Ta'ee jennee itti deemaa turre hanqinoonni kunniin jira. Gara imaammataanis yoo deebine fakkeenyaan amma Haramaa Yuunivarsiitiitti baradhaa. Barnoota waggaa 3 koo hin argan. Waggaa 2 horonaadhaaf murame. Waggaa 2 horonaadhaaf murame. Baran ammoo kama waliin beeknu kana ministeerri barnootaa hin danda'u ji'a tokkotti jedhee samariidhaan jechuudha. Hin dhaabe. Kunniin akka fooyya'insa mana barnootaa yookaan fooyya'insa kaalkulamii mootummaa kana keessa akka hin galle gufuu ta'ee jira jechuudha. Anama saayinsiin barsiisa haa barsiisu malee hagam waan kana irratti leenjiin gaannaa kennamee jira qulqullinni isaa. Barsiisaan herreegaas akkasuma jechuudha. Direedawaa ta'ee nu ta'e yuunivarsiitonni baay'een isaa baran akka hin barsiifne hin beekne. Carraa waggaa 3 guutuu saba kanaaf dhabnee jechuudha. Inni biraa ammoo yaa'u akkuma beekamu manneen barnootaa faasilitiin isaa akka hin guutamne barsiisaadhaaf akka hin guutamne hanqinoonni kunniin jira. Sodaa kanan qaba. Of duraaf lammiinuu barata keessaa bahaa jira. Sadarkaa keessaa gabba'u, sadarkaa dhiisuu irra caalaa isaa kanatu mul'ataa jira jechuudha. Gara biraatiin ammoo barnoonni fedhii addaa jira. Barnoonni fedhii addaa jira. Akka mana barumsa kanaatii miti akka aanaa kanaatittuu hin jiru hin kennamu. Hin qabna daa'ima wayii qabna amma fakkeenyaaf kutaa tokkorraa kaatee haga kutaa 8 deemtee jirti. Garuu barsiisaa fedhii addaa mana kanarraa hin qabu. Manaa miti aanaarraa hin qabu. Aanaarraa hin qabu. Kun hanqina jira. Namni hanqina qaamaa yookaan saayilesa sammuu qabaatee qofa baratuu hin dadhabu. Garuu namni barsiisuu fi namni isa leenjisu yoo hin jirre taate akkanaan anaan leenji'uu kireeditaawwarii an diqqoo fudhadhe sanii leenji'uu hin danda'u jechuudha. Kana waan taateef
kunniin waan fooyya'u yoo taate kunniin gara jijjiiramaatti waan deemu yoo taate nutis kaayyoo qabnu galmaan ga'uu dandeenya. Akka nama tokkootitti waggaa 14 barsiise. Waggaa 14 barsiise kana keessatti wanni itti gammades jira, wanni itti gaddes jira. Wanni itti gaddu maalidha? Barataan cimaan yoo keessaa bahu na gaddisiisa. Barataan bakka wahii ga'a. Jantilnoo jedhee ani yaadu yookaan cimaadha jedhee dandeettii addaa qaba jedhee yaadu tokko sababa hanqinoota gara garaatiif yoo ka bahu taate na gaddisiisa. Kana waan taateef kana mootummaan yoo ka fooyyessu taate kaalkulamii jijjiiruu qofaa miti. Nama osoo jijjiirre leenjiidhaan barsiisaa oduu jijjiirre oduu bocanii malee kaalkulamii qofa achi taa'anii jijjiiruun gahaan ta'an. Mindaadhaan wal qabatee maaliidhaan wal qabatee jira rakkoon jira hin kaasnu kan eenyullee beekanne. Mindaan teenna saamunaa fiikooloo tokko bituu hin dandeenye. Saamunaan fiikooloon tokko birri 60 magaalaa kana keessatti birri 60. Anoo miicannee daa'imni tokko narratti xurii argaa waa'ee qulqullina akkamittiin barsiisuu danda'an. An akkamittiin barsiisuu danda'a. Kana waan taateef hanqinoonni kunniin akka biyyaatis ta'e akka manaatis hin jiraam. Kunoo nuu fooyya'e taate kunoo biyyaaf fooyya'e taate anaaf osoo hin taane biyyattiidhaaf fooyya'e taate jijjiiruun barsiisuun rakkoo tokko akka hin qabne gamanumaan ibsuu barbaada. Gara maatiitti isin fida nama dhiyootitti dubbata gara fagootitti dubbatuun bareeda. Maatiin ordoffii godhuu qaba. Ordoffii godhuu qaba. Hidhata godhuu qaba mana barnootaatiin. Hidhata godhuu qaba. Mana barnootaatitti dhufee argamee daa'imni kiyya gaafa kufe qofa boo'uu qofa osoo hin taane dursa dhufee daa'imni kiyya maal barataa jira maal barreessaa jira jedhee hagam dubbisaa hagam barreessaa jedhee barsiisaa waliin hidhata godhuu qaba. Gara ministeera barnootaatiin ammoo akka biyyaatitti jijjiiramoota barsiisaa